Ashama arka fuuni jirra jirtu akkam nagaa qabdu nageenyi badhaadhaa bakka lafa jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha obbolaa koo biyya keessas biyyaan ala jirtan hunduma keessaniifuu akkamiin jirtu akkamiyyuu nageessanii arraa yaada xiqqoo tokkoon qabadhee isinii dhufe yaadni tunis maalinni yoo jettanii yaanni amma isinii qabadhee dhufe kuni yeroo namni biyyarraa fagaatee biyya namaa keessas yaa ta'uu maatirraa fagaatee yookiin firarraa fagaatee jiruu fi deemee firasaa arguudhaaf yookiin deemee maatii san gaafachuudhaaf yookiin deemee nama jaallatu arguudhaaf guutuu fi dhiisuu mala jechuudha. Guutuu fi dhiisuu mala mooyyaa guuteef illee kan yeroo argachuu dhiisuu mala jechuudha. Namni kun deemee nama tokko gaafachuu yookiin namatti dhufuu yookiin immoo maatii gaafachuu yookiin nama jaallatu firoottan wal arguu jechuudha. Kun immoo nama tokko biratti maal ta'ee ilaalama yookiin itti tolee yookiin guutee fi nu barbaaduu dhiisee yookiin nu barbaaduu dhiistee yookiin fira dagattee yookiin qabeenya argattee yookiin immoo ta'ee fi jiruun itti toleetii jedhee yaada jechuudha. Namni baay'inaan irra caala. Anumti duraan yeroo xiqqoo kiyyarraa qabee amma fira duraan nutti dhufuu yookiin nutti dhiyaatu tokko gaafa nurraa fagaatee argu namni sun yookiin guutee fi yookiin itti tolee yookiin jireenyi mijateetiif namni nan barbaachisu jedhee namarraa fagaata wayii natti fakkaata. Garuu erga guddadhee erga jiruuf jireenya lafa kanarraa maal akka baattee deemtu maal akka fakkaattu hubadhee booda maaliif namni gaafa namarraa fagaatu yookiin jiruun guutee fi qofa miti yookiin immoo itti tolee miti namni sun waan keessa jiru ofuma isaatiif beeka namni biraa sun ofee beekuu fi dhiisuu mala. Namni immoo yaa ta'u fayyaa dubaruu guutee fiiti yookiin jireenya mijateetii fi namni namatti dhiyaachuu dhiisuu yookiin namatti dhufuu dhiisuun haalli waan toleef haalli waan mijateef haalli waan guuteef itti fakkaachuu mala jechuudha. Yaa ta'u malee garuu akkas ta'uu dhiisuutii mala. Immoo namni nama jaallatu yookiin maatii isaa yaa ta'u yookiin firoottan yookiin hiriyoota isaa yaa ta'u namni erga jiruun guutee fi erga itti tolee erga waan hundumtuu haala mijataa ta'ee fi namarraa fagaata jettanii yaadduumi. Kana deebiseen irraa in eega odoo itti toleetii namni bee nama wajjin dabarsuutii nama wajjin walitti dhufuutii maatis yaa ta'u fira hiriyoota isaa ta'u haala gaarii waan qabu san haala gaariidhaan wajjin yaada isaa qooddachuudha barbaada. Garuu immoo gaafa itti baddee garuu immoo gaafa jireenyi itti dabde maaliif kan jaallatu sanillee jibbuutii danda'a. Immoo firoota san jibbee jibbuu osoo hin taane of jibbuurraan kan ka'e of jibbuurraan ofitti yaadda'uurraan kan ka'e namarraa fageenya filachuudha jechuudha. Namarraa fageenya filachuu jiruudhumti isaa sun bitaa waan itti taateef jireenyumti isaa sun waan guutuu fi diddeef namarraa fagaachuu san filata jechuudha. Inni kanaafuu maaliif namni immoo namarraa fagaachuu qofti gaarii dhallee natti fakkaatu yaa ta'u immoo waan dhoksuuf wayii rakkoo isaa waan dhoksuuf wayii fakkaata. Namni rakkoo yoo qabaate ka firatti maatitti yookiin fira hiriyootatti inni manneetu jira jechuudha. Maaliif namatti haa fakkaatu guutee fi namarraa fagaatee itti haa fakkaatu haalli mijataa keessa jira. Namni kun haala mijataa waan qabuuf namatti si'uu dide jedhee namni haa yaadu malee namni sun tarii rakkoo keessa isaa jiru himachuudhumallee ol baasee himachuu yookiin immoo dubbachuudhallee yeroo dhumaa dhabee yookiin immoo dhumaallee hin argadhu umtullee naaf hin dabalamu fagaadhee jiraachuu naa wayya kan jedhu irraa filatee firaa fi hiriyoottarraa fagaatee jiraata jechuudha. Kanaafuu maaliif kun immoo ofillee miidhuudha. Maaliif ofillee miidhuudha. Immoo nama akkasitti itti toleetii yookiin immoo haala mijataa keessa waan jiruuf namni kun fagaate jedhee yaadu saniifillee rakkoodha jechuudha. Maaliif itti tolee fagaate jedheeti malee namni yookiin immoo rakkoo isaa san yookiin rakkoo hin fagaate san waan isa fageechisa waan hin hubanneef keessa isaa waan jiru waan hin beekneef inna'uuf jechuudha. Inna'uuf jechuudha. Kanaafuu ani dhaamsina ni qabu asumaanii namoota waan akkasii yaada akkanaa keessa jiranii guyyaa naaf guuttee guyyaa hargadhe yookiin guyyaa naaf haalli naa mijate jiruun naa mijate jedhee maatiif hiriyoottan irraa firaa zarii irraa fagaatu sanii
ta'uu hin qabu hin jedhaan ta'uu hin qabu maaliif ta'uu hin qabne waan fedhes yoo ta'u dhabas ta'u argachuu gaddas ta'u gammachuu hiriyoota maatii firootan waliin qooddatanii dabarsuudha malee kophaatti canqamu kophaatti dhiphachuu namarraa baqachuu namarraa dhiyeessuu fagaachuun furmaata ta'anatti fakkaata yaa ta'u immoo malee rakkoo darbu yoo ta'e himachuudha waa furmaata argatu yoo ta'e yookiin immoo hiriyoottan ofiitti dhiyaatanii yaada keessa jiru san yaada canqama san himatanii dubbatanii waan furmaata argatu yoo ta'e waan jiru nama sanii milkeessuu yookiin immoo qajeelchuu yoo ta'e mari'achuu yaada argachuu jechuun yoommoo isaan wanni kun waan hin dabarre yookiin rakkoon kun rakkoo furmaata hin qabne akkuman fagaadheetti maatirraallee firarraallee namarraallee fagaadheetuma callisee jiraachuu naa wayya kan jedhu sun immoo ofillee miidhaa firasaallee miidhaa hiriyootallee miidhaa jechaan miidhaadha jechuudha kuni tokkoffaa ofillee hin miidhaa hin canqama amma yaadatumaafillee ta'ee fira hiriyootallee ta'e amma laalooma yaada nama sanii keessatti yaadni ka'u itti canqama jechuudha namni kun kanaafuu odoo akka kiyyaa waan furmaata argatu yoo ta'e waan hiikamu yoo ta'e rakkoo darbu yoo ta'e rakkoon hin dabarre hin jira jedhee yaadu dhibeen qoricha hin qabne rabbuuf fidu kanaafuu waan furmaata argatu furmaata itti laachuudha firaa fi hiriyoota yookiin namootarraa fagaachuun yaada dhokfachuun garaa dhokfachuun of miidhuudha malee homaayyuu bu'aa hin qabu yaa akkasuma immoo mistirri namatti haasa'an hin jira rakkoo namatti haasa'atan hin jira rakkoo namatti haasa'anillee dhokfatanillee jiraachuuti mala waan ta'eef kanaafiyyuu jabaachuudha namarraa fagaachuu miti nama dhiyeessuu miti guyyaa naa milkaa'e guyyaa yaanni naaf guute gaafa dhireentii galma naan geesse gaafa milkaa'e gaafan argadhe jechuu miti kan argamus hunduu namaani kan dhabamus namaani kanaafuu maaliif namni namaaf qorichaa namni waliif qorichaa waliin malee namni galma gahuutii hin danda'u wal jabeessaa tokko wallaalaa ta'uu mala tokko beekaa ta'uu mala tokko qabaataa ta'uu mala tokko dhabaa ta'uu mala amma kana wal gargaaree namni wajjin galma gahuudha yaada qaburraa walii qoode hin jedhaa kanaafuu wanta dogoggora qabaadhee nama galchaa'ee asumaanii yaada kiyyarraa wanni yaada gaarii hin taane yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja turtii gaarii sin taata